kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo arraanta nagaa kunoo bulchiinsa gandaa yakkaa amaanitti argamna. Bulchiinsi gandaa yakkaa amaan kunoo haaluma ammaantanii isin daawwachaa jirtan kanaan mana murtii aadaatis kunoo akkuma aadaa keenyaatitti bareechanii kunoo bifa kana fakkaatu kanaan miidhagsanii hawaasa keenya tajaajilaa jiranii. Akkasumatti arraantana kunoo bulchiinsa gandaa hawaasummaadhaa Jaabir Muummee Aliitii wajjiniin gaafii deebii taasisaa jirraati. Nu waliin turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Mee obbo Jaabir mana kana akkamitti akkanatti ijaartanii? Dhugaadhaa wanta kana gisee dhufnu eegalamee jira. Achirraa eegalee hojii hawaasaa irratti hirmaachisnee hirmaannaa bal'aadhaani manni murtii aadaa kun akka ijaaramuu fi akka inni waan hunda qophiidhaan uummataaf tajaajila godhuuf nutis cinaa dhaabbannee hojjechiisaa turre. Tajaajila si'ataa kanaan wal qabatee uummata keenya akka inni fagoon deemnee fi asumatti dhimma isaa manguddoodhaan aadaa biyyaatiin akka aadaa uummata keenyaatitti akka fixatanii fi asumatti akka guyyaa bal'amaatiin guyyaa aladaatiin bal'amni kan gaggeeffamu asirratti abbootiin gadaa shananuu guutuudha. Kanaan wal qabatee rakkoolee jirtu uummata jidduutti rakkoo jidduutti uumamu kana adda baasuudhaan bu'uurarraa kaasanii akka tajaajila siyaasaa akka godhanii cinaa dhaabbannee wantoota barbaachisullee gargaarree jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkasumatti daawwannaan keenya itti fufa.